Boris Abiyyi akka Hacaaluu ajjeese jala muraa beeka. Wallahi rabbiin naaf ragaadha kan Hacaaluu ajjeesisiise nama tokko hin gaafatina. Kan Hacaaluu ajjeese Abiyyiin ala nama tokko irraan barbaadina. Wanti isin ebelutu shiraan ajjeese wayyaaneedha shaneedha abbaa torbeeti jettan tokkoon keessan hin jiru. Eenyuun ni ajjeese Abiyyi Ahmad yookiin Abiyoot Kaasa'uun. Ahmad abbaa isaa guddise abbaa biddeena isaati. Abiyoot Kaasa'uun immoo maqaa isa dhugaa isa haati ulfa ji'a lamaatiin Gondarirraa gaafa dhuftee jimmatiin tiniyattu ulfa ji'a lamaatiin fudhattee dhufte akka ta'e jala muraati beeka. Otuu Oromoo ta'e deebi'ee ilma Oromoo qaroo ilma Oromoodha Hacaaluu Hundeessaan ajjeesisiisu ture. Jala muraati beeka. Kan Hacaaluu ajjeesisiise harka isaatiin itti kakatee barreeffama yookiin kitaaba sana isiniifan fida. Kitaaba sana namni barbaaddan kitaaba Hacaaluun ittiin ajjeefame itti kakatame yoo ati kana booda sirba ummata nurratti kakaasu yookiin immoo ummata nurratti kakaasuudhaaf hojjeta ta'e daqiiqaa tokko siif hin kenninu. Ati kana booda qabsootti namni isa deebisu hin jiru. Abiyyi Hacaaluu Hundeessaa itti kakatee 4 kiilootti isa waamee hammaan booda kan aangoo qabatee jiru ilma Oromooti. Sirba tigilii yookiin sirba qabsoo kan ummata nurratti kakaasu ati har'aan booda hin sirbita taanaan daqiiqaa tokko siif hin kenninu jedhee itti kakate otuu torbiin gayna Hacaaluun ommeen irra dhufee Minilik leebaadha. Hattuudha farda Oromoo hate farda siidaa dabalee hatee ofii isaatiif irra taa'e amma siidaan sun caccafamee fardi sun irratti dhiifamuu qaba. Kan inni jedheef Abiyyi sababa akaakayyuunsaa Abiyoot Kaasa'uun sababa Minilik jalaa tuqameef hattuudha jedhame qofittiidhaaf Hacaaluu akka ajjeesisiise ragaa qabatamaa wajjin kitaaba የተቀማ የህዝብ ትግል jedhu irratti barreeffamee jira waggaa tokkoon dura akka Itoophiyaatti bara 2011 akka biyya kanaatti bara 2019 dhuma keessa kitaabni kun barraa'e የተቀማ የህዝብ ትግል kan jedhu irratti barraa'ee jira. Akka Abiyyitti kakatee ofii isaatii shira istirateejii lafa kaa'ee Hacaaluu manatti dubartii itti ergee Hacaaluun gaggeessaadhaaf gabbeera saasaa rukutamee ajjeefame. Har'a gammaddan egaa warri afaan Oromoo dubbattanu naafxenyoonni afaan Oromoo dubbattanu naafxenyoonni ilmaan bilisiginnaa moo nama godhate otuu afaan Oromoo dubbachuun Oromoodhaaf quuqama nama godhate Abiyyiin caala namni afaan Oromoo dubbatu hin jiru. Otuu afaan Oromoon ilma abbaa gadaa nama godhate namni Abiyyiin caala afaan Oromoo dubbatu hin jiru. Namni gadi bahee yaa sabaa jedhu hin jiru. Hacaaluu ilma Hundeessaadha ija Oromoo nama sirbee ummata isaa qeerroo kakaasee Harargeen mancaa qarraan shawaan farda qopheessee akkasitti geeraree ijoollee kakaasee har'a gatii inni dhufee OMN irratti Minilikiin siidaa Minilik qofittii qeeqeef Laamroot Kamaal kan jedhamtu basaastuu waggaa meeqaaf Abiyyiif jecha Hacaaluutti kakataa turte manatti erguudhaan akka isiin mana dhayxee isa fuutee gabbaatee diinatti geessitu godhee ajjeesisee jechuudha. Akkas kanaan achi wanti isin barbaaddan hin jiru. Akkas waa tokko hin barbaadina. Diinni isin bakkeetti eenyonni diina Hacaaluu nuu baasi Abiyyi ko isin naafxenyoota afaan Oromoo bartanidha. Kan yeroo kana Abiyyiin faana dhaabbattanii dhamaatanu deebi'aa Oromoon dammaqee jira. Warra ergasii rafaa ture dammaqee jira. Isin ammallee naafxenyoota afaan Oromoo bartaniin ala Oromoo martinuuyyuu bare diinummaasaa. Sanuu immoo waslaattaan gabbaheetiyyuu Hacaaluun saahiba kooti. Saahiba koo waggaa 10 jedhee gaafa dubbatuun qaanfatu tortoraan ajjeesisee ka'e. Sanuu Abiyoot Kaasa'uun balaayinee gaafa Hacaaluu ajjeesisee ka'e Hacaaluun saahiba koo waggaa 10 jedhu hin qaanfatu. Gaafa Finfinnee keessaa lafa Hacaaluun itti awwaalamu dhudhuma tokkittii isaaf dhabee Amboo dhaqee baadiyyaa keessatti Hacaaluun Finfinnee falmaafii ture. Finfinnee falmaafii ture akka irratti hin awwaalamne godhee sanuu immoo siidaa Hacaaluudhaaf dhaabna jedhee dhagaa bu'uuraa gaafa Hacaaluudhaaf kaa'u Amaariffaan Hacaaluu maastaawushaa jedhee gaafa kaa'u namatti hin dhagaamu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaan isiniin jedha. Abiyyi nam akkana shiraan ummata Oromoo lafarraa daguuguudhaaf naafxenyicha ilma Minilik jaarraa 21ffaa keessa ummata Oromootas bahee ta'uu gaafan yaadadhu hedduu tokkoon gadda. Isin warri afaan Oromootii yeroo kana shawwadamtanii hamma yoonaatti of hin barin Abiyyiin duuka naafxenyicha ilma Oromoo lafarraa daguugaa jiru. Sababa akaakayyuusaa Minilik qofittiin arrafame OMN irratti sababa kana qofittiidhaaf Hacaaluu erga ajjeesisiise maal barbaaddan? Kanaan achi maal barbaaddan? Kanaan achi wanti isin barbaaddan yoo jiraate baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ammallee of hin barre dammaqa. Ijoolleen keenya sheer godhaa warri dhugaa barbaaddan warri ilmaan Oromoo taatan sheer godhaa. Kun peejii Abdusseet feesbuukii kan koon irratti gurani sababan dhugaa jirtu itti himeedhaaf.
ijoolleen amma afaan oromoo dubbataa na dhibdi bar nafxenyaan afaan oromoo dubbatu yeroo kana keessa deebi'ee oromoo irratti kolfuu abiyyiin faana dhaabbachuu nafxenyaa duuka dhaabbatee meedhaqaati feesbuukii nafxenyaa jala gala abiyyii keenya si faana jirra ati guyyaa tokko keessatti waan nuti waggaa meeqa dharra'aa turre waan nuti barbaadaa turre nuu gochuu keetiif galatoomi jawaariin nuu hidhuu keetiif oommi inni nuu cufuu keetiif acaaluu nurraa ajjeesuu keetiif galatoomi jettee peejii jaraa jaratti kan faarsaa jirtu oromoodha moo nafxenyaan oromoon falmachuutti jira oromoon embaasii ummata intini addunyaa dura dhaabbateetiyyuu dhiiga isaa falmataara malee nafxenyaa qofatu yeroo kana si faana jirra jettee gammadduutti jirti isin hin gowwoomina dhiiga hacaaruu falmachuudhaaf oromoo ta'uun qofitti hin gahaadha gandummaadhaan abiyyi mosti go akkas abiyyi kute akka gaadaa fi itti gadi fuudhame akka boolloo hantuutaa keessa akka ajjeefamu immoo jala mureen isinitti hima Abdusseen maal jedhe jedha Abdusseen abiyyi yoo inni aangoorra ji'a 5 yookiin baay'ee nama dhiba gowwoonni jala deemte abiyyuu koo jettu baay'ee tokkon isinitti golfa hin gowwoomtani afaan oromootiin deeggaruu keessantu isinitti naqaanes otu amaariffaan akkuma nafxenyaan irra isa faarsite waan nuti barbaannu kaayyoo keenya galmaan nuu geesse galatoomi jedhaanii jirtu isinis otu amaariffaan jettanii nan gaddisiisu garuu afaan oromootiin gowwoomtanii isa duuka boolla seenuu nama acaaluu harka isaatiin ajjeesiisise wajjiniin afaan banuu keessantu hedduu na gaddisiisa gaafa dhugaan isinii galtee akka abiyyi ilmaan oromoo lafarraa daguuguudhaaf sababa minilik qofittiin harreedhaan goondarirraa dhufe jedhame qofaaf sababa minilik hattuudha jedhame qofaaf akka inni acaaluu ajjeesiisise gaafa isinii gale boossaniituyyuu lakkaa nama harka dhiigaa nama oromoo jaarraa 21ffaa keessa daguugaa turan deeggareedha jettanii boohuun keessan akka hin hafne amma jala mureen isinitti hima jabaadhaa deebi'aa